Ijoollee Oromoo seenaa dhaamsuma takkaan dabarsachuuf alaa seenaa shirshir godhaa waliif shirshir godhaa jechuudha. Shirshir godhaa nama hedduu bira haa ga'u dhaamsi kiyya kaarraa maal seetanii namoonni tokko waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu nama ajaa'ibu gootanii jechuudha. Akka Oromoo tokkotti waan nurraan fakkaanne waan nurraan barbaachisne jechuudha. Maalif Oromummaan dhiiga keenya garuu Oromoo tahuu Oromoo taanee dhalachuun ammoo choice keenya miti waan Rabbiin itti nu uume uummata kanarraa jechuudha. Kana ta'ee ammoo namoonni tokko asirratti Tigreen mo'achuuf deemti, Tigreen akkana ta'uuf deemti, Tigreen achi dheeyxee, Tigreen goota san seentee jettan gammaddan. Mee waan na ajaa'ibsiistu takkarraa keessaafuu namoonni wayii beeyna jettan namoonni beekumsa qabnaa uummata kanaaf sagalee taanaa uummata kana dhaabbina humna isaanii lafee duwida isaanii jettanii haasoytanii Tigree tana dheengadda abbootii keenya takka isinuma garii keessa yeroo san keessaa turtanii gochaarraan tana Tigreen godhaa jirtu kana godhaniitiiti moohanii alatti isin facaasanii maqaa gantummaa takka maqaa shororkeessummaa isin moggaasanii biyyarraa isin baasanii jechuudha. Arra deebitanii ammoo uummata san Tigreen isin moo jirti Tigreen abbaa keenya Tigreen maal keenya gizee jettanii akkamitti isinitti hin dhageeffamne jechuun ifittiin qaanfattanii eenyummaa keessan gaafiin xiyyeetanaa jechuudha warroota namoota wayii beeyinaa namoota gurguddaa jechuudha. Kanaan deebi'ee immoo gaafiin xiiqa biraa namoonni tokko Tigreen abbaa keenya gizee jettanii duba abbaa keessan yoo ta'e abbaan keessan kaleessa obboleeyyan keessan akka horii illeen bira wayyaadha xiyyitii fi waan adda addaatiin samiirraa gadha'uu ture. Arra deebi'eetiti obboleeyyan keessan qaqqaluu ture. Deebi'ee mana jalatti nama keessan obboleessuma keessan isin jala godhee isin gataa ture. Deebi'ee akka reefka keessan uummata hunda baasee makiinatti hidhee gommaa makiinaatti hidhee lafarra harkisee ijjatee sun duratti isin garsiise. Mee isin Tigree tana afaan kamiini abbaa keenya jechuu dandeessan yookaan odoo dhiigni kaleessa obboleeyyan keessanii ijoollee yuunivarsiitii keessatti akka sareetti gannaqu turan uummanni arra isin asirra dhaadheessitanii asirra baastanii goota moggaastanii fi yaamtanii kuni kaleessa xiyyitii samiirraa gadhawaa ijoollee irra turan sanii dhiigni obboleeyyan keessanii san jalaa eessa dheeyxanii bilisummaa tana hawwu jirtan isin ummanni waan akkanaa godhaa jirtu wallahi bilisummaarraa fagoo yoo karaa Oromoo deemnee bilisummaa barbaanna jenne nuti Oromoon ifiifuu geeyii gaarii bilisummaaf qabna geeyii gaarii qabna yoo dhugaa wal taanee waliin deemne jechuudha. Ummata kana jala hiriirree maal goona jettan kaleessa jala hiriirtanii maan bilisoomina kaleessa jala hiriirtanii waliin loluu turtanii goota meeqatti dhabdanii hayyuu meeqatti dhabdan isaanii wajjiini ka isaanii qofaa miti qadu'e maaliif kaleessa gizzeessan ummanni kun goota meeqatti dhabee ummanni kun hayyuu meeqatti dhabee ummanni kun qeyroo meeqatti dhabee ummanni kun they deserve takkaanummoo mootummaa kana keessa nu wajjin jiraachuu isaanirraa fakkaatti jaanis silaa kaleessa isin qabanii ifitti isin qabanii arra dhaabbattanii wajjin loluu dandeessanii jechuudha. Garuu gariin keessan waan kaleessa taatan irraanfattaniiti waan kaleessa isin mudate irraanfattanii deebitanii san caalaallee waan kaleessa gaara keessatti dhahaa boraafattanii agartee hantuutaa fi maal jawwee fi wanniin isin ciniinaa goota meeqa ka isin biraa ciniinamee kiniina dhabee du'ee awwaalcha dhabee biyya qottanii irra darbitanii gariichi dhiistanii biraa deemtanii arra kaleessa san irraanfattanii kaleessa akkas isin goota san hunda irraanfattanii arra Tigreen goota keenya arra Tigreen mootii keenya arra Tigreen achi seente Addisaabaa seente Addisaabaan Finfinneen lafa Oromooti Oromoon maltee malee isaanii ni miti. Hangam takka tuffii Oromoo qaban hangam takka tuffii nama keenyaa qaban hangam takka yoomu arraa status boruu status nutumaatiitu isin bulcha isinii miti ka bulchuu danda'u jechuu agarsiisaa jechuu isaan irratti isinoo horiin holayyiin warri dheengadda dhahaa boraafattanii jawween cinintee goota meeqa odoo awwaalchan qabne achi darbitanii biraa deemtanii du'ee
bineensa nyaate mooni du'e haadha abbaan hin beekne goota meeqa kaleessaa san dabaree kadeen gadda yuunivarsiitii irratti ijoollee oromummaa oromoof jettee wareegamte irraanfattanii arra deebitanii isaanii wajji hiriirraa isaanii wajji hidhanne jechuun hedduu haalaan nama gaddisiisa. Garuu waan akkanaa kanarratti Oromoon akka nuti oromummaa keenyatti boonutti hin jirre kan agarsiisa. Lammaffaadha Oromoon akka bilisummaarraa fagoo eessa jirtu agarsiisa. Eenyummaa keenya warri nu qaqqabaa jiru warra wahii beeyna lafee duwida ummataati. Ummataan deemna warri jettanii ummata hattuu garaan bitame agartee hattuu garaan bitame ummata keenya afaan jajjeessitanii wal dhabsiistanii wali garagalchitanii kaleessa nu nyaatanii deebi'anii gizee ka'uu deemanillee nu nyaatanii akka nuti hummaa duuti teenyummaatti hin fakkaatinitti gizee mangistiin addunyaallee gaafatte hummaan jiru jaanii nu tuffachuu turanii jechuudha. Hanga guyyaa qaanitti arra deebitanii immoo mootummaa keenya gootii keenya dhufeettan godee rabbiin goda isinaa kaayu warra rabbiin qulfii sammuu qulfiitti cufe warra takalee isaa yaaduu hin dandeenye ta'arraa malee warra waan amma nyaatee warra deebi'ee yaaduu hin dandeenye jechuudha isin. Saniifuu goota jettanii asirraa nutti nafarsina feesbuukiin nuun dhamaasina agartee ani ijoollee Oromoo warra xixiqqaa warra biyyaa fi Oromoo fi ganaa jenereeshinii gana Oromoo nu duuba ol qa'uuf warra dhaabbatuuf dhaamsiniin isinii dhaamu yoomus taanaan arraas taanaas kaleessaas taanaan odduuti obboleeyyan keenyaa ka kaleessa dhumes kaarra dhumaa jirus hin irraanfatamu. Lammaffaadha isinii nuti warri biyyaan deemu nuti lafeen duwidaa ka ummataaf dhaabbatu sagaleen ummataa nuti yoo nuti dinnee nuti kana hin furannu jenne namni beekaan fedhe ka ja'anii karoorri sammuu qulfii rabbiin ti cufe tokko ka dirqiin nu fudhachiisu jiru jechuudha. Saniifuu if jabeessaa if qopheessaa diina keessan firaa doorkaa. Diinni kaleessaas diinuma arraas diinuma yoomiyyuu diinni diinuma arra kaleessa diina nuutee arra obboleessa nu ta'uu hin danda'u. Tana beeku qabdanii jechuudha. Lammaffaadha Johaar Mahammad asii biyyatti wanni galeef nu abdatee isin abdateeti. Hidhaa keessa wanni jiruuf sani isaan namni achirraa kaasee Johaarii fi ummata Oromooti. Arra yoo ummanni kun achirra deebi'ee Johaar arra silaa hidhaa keessa nagayaan ta'aa jiru kunilleen hidhaa keessan taa'u. Bikka kutee dabaniiti ummata biraa sababsatanii jechuudha. Warra rabbiin sammuu qulfiitti cufe kana dhageeffatanii ilmaan Oromoo warri biyya keessa jiruuf warri as keessa jirtanilleen jala hin deemina. Ani kanumoonni isin jawu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hedduun isin jaaladha dhiifama naa godha warriniin viidiyoo isin jalan kaasin inshallah yoon hin dandee boodaan isin deebi'a. Nagayaan jiraadha. Jaalalaa fi gammachuu takkaan isin bira dhiisaa wal jaaladha wal jabeeffadha Oromummaa jabeessaa. Tigreen kaleessaas diina Oromoo arraas diina Oromoo. Amaariyoo amata 150 dura waan nu godhe diina Oromoote Tigreen arraas boruus diina Oromoote kaleessa nu goote waan ta'eef ani ittiin daladhee ittiin guddadhe arkee. Amaaraan hin dhagee malee hin arkine. Saniifuu obboleeyyan kiyya akka horii akka sirreetti xayyaaraan samiirraa gaddaa niin arke malee hin dhageenye ka Tigree arrallee ilmaan Oromoo waan hin taane jala hiriirtanii lubbuu teessan kennitanii karaa badaa irratti haadhatee saniif abbootii keessanii bochisan asinjaa yoomiyyuu arraas boruus nuti Oromoodha Oromummaa Oromiyaa dhaabbanna tokkummaa jabeessaa.